شير ولي قول عمي شيري مالي كداد تاب قول عكنا شير ولي قول سني بسنا نما كده ميس نما كم تقوى دفع ما دفع قاعد دايما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا برحمتك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. حواسك نكاكالي الدنيا هندرت أرقمتن حواس أرمو أمتيرو ركناتي في بل إنا اللي ولين دابتو يرو ركنا في بل إنا اللي ولين دابتو ركو أبوليتي تيناتنا ديرك أمانو تتايد أفني ديرك أمانو تتايد أفني ركو أبوليتي تيناتنا كنك في بل إنت للي نوال مالي نما بران كمنو ربي قدي تيشورا أبوليتين تيناتون مي اسمان أكاتا تاتي اسنها إبسيتو إنك أفتني أكاتا تاتي كل اسمان اسنها إبسيتو والله غير تربية كوتي أولنت بالبلاني رب ما نكوما تاجر في بيتن يمان درك أمتى مي وان تاتي اسمان اسنها إبسيتو وان اسني إبسيتو كان الرتي وفما كيس سني مرتيسا وان في تنجرا أي سقالي الفوري من أواسني سرقو التجرا هن دكوبالي باي هاسون دنديتو akkasuma keessamee cinqaa isin keessa jirtu tana caqasaame wallahi warri aqlii qabu warri rabbi aqlii itti qabe warri takaatii qaba kabiraa jirullee asfida caqasanii cinqaa kan mee osoo isiniin ibsiniin dura waan ajaa'ibaa kana caqaftanii waan rabbiin kenna qabu duniyaa tanarratti namoota ibsaa fi ifida namoota mee waan dhukkubuuf yeroo takka isin yaa ibsitu waan isin keessa taate waan isin taate waan ajaa'ibaa waan takka ijatiyyaan hin argin argitanii mee namoota sheer godhaa dhufanii subhanallah Allahu akbar شير قول أنا موت بالله أبصر أبشر إن شاء الله وان إسين تاتي لقي جايبة والله سبحان الله مسكين الله أشفيك نايات سوق فينا غنتا كي سكوبت ما لك تاتي ميكومان ما شاء الله شير ولي قول أنا إسيني إسين ما متى إسيتي إسيني عيب ستوان تاتي بيه ألاتي بيه كيسا بي ألات مسكينة إيه والله نما سقالي إنكم نسقالي ربي مالي مجايون أنا نلي ولين بينو عموما ألسين ما شاء الله إيه أكاسي نموت إدا إسين يعيب ستوما إسين كيس جلت ربي سندقي سسا والله الله أكبر ربي كنانا منقولي waan hedduu cinqaa keessa jirti rabbi cinqaa kana irraa haa furu
warra sheer godhellee rabbi cinqaa kanarra fidi warra badhee kana dhufe wallahi biyyaan batti waan akkanaatiin rabbi isin hin mudatin wallahi warra fooloo gurdaa qabu dafaa keessaan itti dhaqaatii fida. Ijoollee Oromoo hedduu fida. galatoomii wallahi isinuu dubbadhaa isin amannaa jedha dhugaadha wallahi galatoomii ulfaadha biibiki rabbi ol si haa fuudhuun beeka. Amma wanni ani tokko ka isinii ibsu isin maammatama isiitii waan irra geette isinii haa ibsitu waan na waamteefillee isinii haa ibsitu hawaasni kenna amma namoota maasha Allah sheer godhaa namoota fida mee isimmaan isinii haa ibsitu wayita kaan iyyuu nama kuma lama kuma sadiin teettaniimi waan adda addaa rakkoo mucattii tana obboleettii teessan ta islaamaa obboleettii teessan ta sabaa ta oromoo rakkoo isii mudate kana rabbi isiniin mudati wallahi rabbi isiniin mudatin sheer godhaa mee nama fida hin caqaftan gurruma keessaniin wakaasatan ummanni shamarraniin waan garaa kana nama diyaaku waan garaa kana nama miidhu wallahi rakkoo kana rabbi isiniin tuqi wallahi tokkoo keessan biyya ambaa keessatti biyya alaa keessatti biyya ambaa keessatti biyya alaa kana keessatti rakkoo kana rabbi isiniin tuqin wallahi waan baay'ee ulfaatu subhaanallah. taabtaab godhallee mee akka hin cufanne maasha Allah isimmaan isin yaa ibsitu mee yeroo takka qofa waan dhukkubuuf waan isin taate rabbi isin dhageessisa taabtaab illee godha rabbi isin haa waffaqu warra rabbiin harka nagaa isinitti kenne taabtaab godha akka hin cufanne nurratti isin taabtaab godha Allahu akbar sagaleen akkami nutti himaa bakka galatoomii abboo ulfaadhu wallahi amma mee isimmaan isinitti himtu sheer godhaa xiqqo namoota takaatika kana keessa jiru as fida waan isin keessa jirtu ima dhagayaadha isinummaa murteessaa wallahi na ummata wannaa gugurdaa qabutti erga ummata wannaa gugurdatti erga ilala ummanni ufumaanutti mamaalon cinqinaa jedhani namoota edaa ka isinii ibsina waan isin keessa teette daqiiqaa 5 diidama obsuu dadhabdanii isin warra arrabaatiin warra adda addaatiin akkanaan sheer walii gootanii biddani rakkoo isii kana rabbi isin dhageessisa rakkoo kanaan rabbi isin hin tuqini tokkoo keessa wallahi biyya ambaa keessatti keessan in cinqamtii haasa'uu hin dandeettu baay'ee anuu isinii ibsa mushkilaan qabu rabbii rakkoo kanaan nama hin tuqin wallahi rabbi sheer taabtaa walii godha namoota irratti waama عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكمل حياكي نجاكي الحمد لله جزاكم الله خيرا ما تاتي بليتين كيني ati baga seentee jechuun namoonni hedduu seenanillee dhaga'uu qabanii namoota seensisee haa dhaga'anii waan isin keessa jirtu waan ajaa'ibaati anallee dirqama godhanii na waamanii dhufe السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشير واللي يقول وبلوانكي شير قول عمي شير قول عندي كيسانو شير قول تب قول أنا ما شنطة مع شير قول يجرا خلاص أما كان يلا جروكونين أربعة واني لا نموت برات وانت ورافان كنا مبيني
أبو مصعب مين؟ السلام شير عليكم شير قدا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شير قد عمي وأنا جايب على جيتني والله. سيكنا نقول أنا كيف؟ تب قدا شير قدا تب اللي قد استنى ما باي في دوان تاي هون كيسانو مراد ربي سنها كركار ور شير قدا جير هون كيسانو ارغا جير وأنت أنت كفتني مش شير قد تاب اللي قد. بريدو يتايا وأنا جايب على جيتني والله. أبشر أبشر ايا أبشر وأنا في جل Thank you, يا رب. ربي سيلي هفيش إن شاء الله. ما فيا جايب. मैं नमो तो शेयर कोला जरूर कना लाल को I love you ور ربي فياتنا ننتقين جد شير قد والله أنا اللي كمان نفيدن إلكا وين ركوبا. ما شاء الله سامبون تو روميا ور شير कोला जरूर तनु दिखे सनु सही फो गलतो ما अबदी والله ور شيري متوانا كان جد والله تارو عمر عبد الله ناصر उन दिखे सनु वर शेयर कोला जरूर तैयार सिंह गलतो ما बा ये गलतो ما उन दिखे सनु ما شاء الله अबदी ओरोमो और शेयर मिचू बाले उन दिखे सनु बा ये गलतो ما सुमैया शांति شير قد أبو ربي سنوفق وشير قد. nama efre bakatu kati toko share godo son time friend di sinjala juru gadi ka bakatu ka sadi santu kati share goda ala tuli nama sinjala juru tiya chu kadu fe halu وانا جايبه ربي سنة سبولتي تنفع الفيديو كان رتلي وورا بوم بيتني sagale afjala chuf me warri wajala sajir أبو tamko مصعب sagale أنا afjala كنا قرطني بلاد ربي مريس نادر كسني دعائي كنا. وين كنت انت؟ sagale afjala chuf warri wajala sajir kun wacha أنا ما بقول دابتون كني وأقول دا أنا مت ملة تملة jamila arsi ربي جزاك سني عديب. غلطون ofsa الفاتحة galato ma undi kesan warri share god ajirta ba e galato ma ofsa شير اللي تعتبر كل ده بوتي شير قد أبولتي تسنتنا برا دابدا نمني جالتي fatiya sanyi jawar mashallah iftu undi kesanu sifu ربي وربي ولسنافود ولديما والله يبيك أنا ربي سننتكين وأنا جايبه على جيتني ما شير قد. abdi أنت كان يبيك أنا قري والله. share god ajirta undi kesanu mashallah share god ajirta mashallah ahmad galato ma wallah undi kesanu الله أكبر. كما قال أحمد he argatin الله أكبر. أبورا ولديما samira shashi ba e galato mi qero wallo ناجرات دا كلين كيسان. رمون تكاكل هوتي نام ناصر فعل فدا user ناصر تابع كلام مال جدني برشير الرتة rosa kiya galato ma ba keria أصلي فعل فدا أصلي فعل fatuma la taba wannin kabu taba ligalan kabu kama adi kaba taba roba samira galato ma undi kesanu warri share god ajirta ba nama dibba shangaye undi kesanu nama dibba shanshani kun nama tokko yo fiddan kuma hin guuta nama kuma yo guute kalas يعني حواسني بايته والبرها جاي يفرقوا كان دانا بافتوف سامبونا روبا المالتي باي قال تو باندي كيسن ليفي بك براجر اما ما من يعني ساترينا جالا أيوة بدأ ويدوغا كيت أنا كلاموتا تاب إلا كرام بافني تاب غدا دعاتنا تاب إلا كما ترب نمو تاب غدا الله كما شانتا مسدين كيتن تاب الله أكبر. جرات أبو جرات جالي بالي جالي بالي بريدو عبدو undi kesanu ba e galato mar share godar tan gaje kuma jata mi to kongetam badabbo lai kille masha Allah fatiya sanyi jawar روزيا رومو شير غدا دعائي تنا دكبدا شير غدا تي دعائي تنا دكبدا روزيا عبد الله ورا شير غده هون دنو كيسن هر كيسن فياسني ارغت ربي ان شاء الله جزاسني فاكفل راحه ركو سي مودت ربي نسني مودن ان شاء الله امته كني هون دايو وركو سي بين وانت ور شير غوتني حواسه كيسن برانجيت ما تقول فتانا جول وان دعائي سني وره مو جواب دا شير غدا كوني كل فني
Fawzia Abdallah baga nagaan Kana dhuftu tuma nama buleetti fida ne jaba kakol fulle nama fida share godati nama waan isin jala jiru marumarratti share goda. mee waan ajaa'ibaa dhageettanii anaa takkaa namarratti isin waraabu argitanii wallahi tunna cinqine halkan kiiloomeetira meeqa deemee dhufe wallahi Teessan rabbummaan haa dubbatu Abu Musaab. aamin aamin wallahi rabbi Namni keenya dubbatu maraa hin danda'u. Wallahi. Yaa jamaa share goda. Share goda taaptaa billee goda taaptaa bi itti mudda akka irraa. warri koomantii waan hin taane barreessitan rabbi sodaadha ustaaza ka jalatti barreessaa koomantii. Please comment. namni waan badaa jalatti barreessu laal namni waan badaa komantii kana jalatti barreessu musiibaa isin tuqe kanaan rabbi si tuqa wallahi hin shakkin dhibbarraa dhibbatti komantii والله ما شير قد أجنّي مالي وان برا وما جنّي مالي كومنت فايدة كم نبرشته شير قد أجت شو ركوا بابا والبرا لا بدأتشو والله تو برز فهمتو برز اللي فما في kawan akkanatti gammadullee bor manuma isaa seenti. Jabaadha taaptaaf godha sheer namarratti illee godha. Maashaallah nama 400 nuu dabala. Nama 400 fida. Kuma takka guutame sila 2,300. Kuma takka 2,300 guutuu dandeettani nomu kuma tokko guutaayye. Dura sheer godha maal taate warri jettan nama guuturratti dubbatanii sheer godha namu kuma takka guutaayye. جباد أبشر إن شاء الله أواصل أرجع جرا يا ربي سناوا فكوشير قول آمين وي تكاوانا كنا بافر دبلا نمودي بافر جبادة شير قودا كما إبا سديت شير قول الله أكبر نجرات والله gaha miti dabalani dabala sheer godha hundi keessanuu sheer godha waan isin jala akkuma seentaniin sheer godhaati nama fida ka online irra jiru kan jirre irrumatti sheer godha jallisaati sheerima godha sheer godha taaptaaf illee ittuma mudda irraa baasa waan ta'eef irraa yoo baasee boodallee takka deebisa waan ta'eef taaptaaf illee hin dhiisina. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شير قودا نمرت أما إن جاي يعيب ستو نمن الرت عارفه خلاص ما نمن الرت عارفه إن شاء الله تي اور شيرين قبلين دفانت نمن الرت عارفه عيب ستو أنت هات اسم ما أفانو ميسيتين عيب ستون قبل لك كماله سينتي قايب ستو بودا فيديو في ديبفتاني سنلي بستركون قبل obboleettiin teennatun mee waan taate waan itti awwalarraa itti ka'eetti sadarkaa kana keette isinimmaan isin haa ibsitu caqasaa irraame obboleettiteen kunoo hawaasni keenyaa gara nama 640 akkanatti ilaalaa jira maqaa keellee ibsadhu maal taatee na waamte mee ati mee maal taatee bilbiltee na waamte nalleen beeytu maali rakkoon keemee wanni sirra ga'ee kana waamte amma torbee dura haga torbetti mana gaafattaa anillee dirqama ta'ee dhufee amma hawaasa keenyaa wal si agarsiisaa jira mee maal taate sagalee ol fuudhi waan taate hawaasa keenya kanaa ibsi ati sagalee ol fuudhi sagalee ke amma isin sagaleen isin dhageessisu ana isin ibsa ana iftaa fidisa mushkila qabu sagaleen isin ibsa bamuusan ana isin ibsa dhagaa mucattiin tun oromoodha
mucattiin tun islaama. Isiin tun biyya Su'uud Arabiyaa keessa dalagataa turte. Biyya Su'uud Arabiyaa kana keessatti osoo dalagatutti jirtu laaqoo obsa akkuma isin naa ibsitanitti ibsaan amma naa seenaa. Osoo dalagatutti jirtu mataan qabame awwala matammaan isii jechuudha. Mataa yeroo qabamee jedhu mataa asitee tanatti manni yaalaa 100 gaafatee kaansariidha. Riyaala Su'uudii 100 gaafatee amaliyyaa dalaynaa amaliyyaa si goona jedhaniin mataa kee amaliyyaa si goona jedhaniin kaansariidha. Ani 100 eessaa fuudhaa jettee ji'a lamaan takka dalagadhee biyyattii galaa 100 eessaa fuudhee kafala jettee mana yaalaa mararra deemaa dhayxee waan qabdu fixattee eegasii 100 kana eessaa fuudha jettee manatti deebite. Mana Arabaa dalaguu jechuudha. Yeroo amma mana Arabaa kana dalaydu osoma mataan kun dhukkubu ijji takka badde. Allahu akbar. Daa'ima qabdi. Ijji takka badde. Osoo ijji takka tana baddu akkasin mataan dhukkubu kana wajjiin ijji takka baddu namallee waan kadhu rabbiin ija takka naa hambise jettee ija takkatti hafteef tanallee argitanii ija takkatti qabdu tana ashagattee ija takkatti tanaan osoo dalaydu daa'ima ofirraa galchite. Ija takka badee ijji lammaffaa hin jirtu jechuudha. Mbooyin abshir jedh inshaallah hawaasa si jedha. Osoo isiin amma hin gala jettee kaatu ijji lammataallee badde. Allahu akbar. Wallahi al'aziim waan garaa nama nyaatu bara garaa nama babeessu. Wallahi al'aziim ijji takka eega hafte ijji lammataallee badde. Lachuun qabdu isiin ija amma. Wallahi ummanni akkanatti mana maraa iyya jechuu. Ija lachuu hin qabdu mucattiin tun. Ija takka dhabde ija takkatti saniin dalagataa turte ija lammataallee rabbi irraa fudhatee isiin ijaaniin agartu amma waan isin haasoytamu namni ilaalaa jiru quba mbooyina bes mbooyinatillee. Wallahi waan garaa nama nyaatu ija lachuu hin qabdu amma isiin tun. Maali hawaasa keessaa manatti deebite jechuu. Nama hin qabdu. Sagalee nama ta'uuf hin qabdu. Osoo sagalee nama ta'uuf qabaatte ijji lamaan baddu. Sinii galame. Abbaa warraa asiin qabdu. Irraa qabamee gale. Biyyatti jechuudha. Ijji lachuun dalaytu. Ija lachuu amma cufamtee eega jette dukkana keessa jirti namni isii olii gadi sochoosu hin jiru rabbii tokkochaa fi ijoollee nasaba isiin ta'in takutaa biraa Oromoo taatettu manadda dacha'ee akkana isii kaddama dalagaa ofii dhiise. Kana kee bakka dubartiin dhalte kaayanii argitanii waan kana ta'eef maarree ijatee tabadde tana hawaasatti sii ibsina. Oromoon lafa mala jirti. Warri ijji kiyya hin badu jettu dubartiirra. Dhiirarra rakkoo hagana ga'u takkaa uumaa kiyya irratti hin agarre wallahi al'aziim. Kaansara mataa irra dabarte kafaluu hin danda'u jettee ija takkallee badde ija takkaa sanillee osoo guyyaa tokkoon dubbatiin akkasuma dalagattee daa'ima ofirraa galchite galuuf kaanaan ija lammaffaallee dhabde. Wanni kanaa ol nama rifachiisullee hin jiru. Wanni kanaa ol nama wannaa godhullee hin jiru. Kanaaf hawaasni kiyya akkana bira dhaabatu. Homa biyyaan galu waa naa haa funaananii jedhan. Mana naa ijaaraa miti. Waa takka naa godhaa miti. Biyyuma tana keessa homa xaa'iraa yaabbadhee biyyaan galu namatti naa himaa. Kana amma nama wajjin dhufnee jirra. Namni kunillee dubbii isinii haa dabalu. Waan kana ta'eef hawaasni keenya ka shamaraa addunyaarra jiru badhee mara jiru mucattii rabbiin ija irraa fudhate kana bira dhaabattanii akka biyyatti isi galchitan. Manan ijaartaniif konkolaataan bittaniif waan xaa'iraan isin yaabbattu waan isin ufiin tajaajiltu rabbi isin wajjin haa dhaabatu. Bira dhaabadhaa isiniin jedhaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni Abu Musaaf jala jirtan hundinuu galatooma warri dhuftanii waan kana qooda fudhataa jirtan. Wanni isaan ibsaniin ala wanni ani ibsu hin jiru garuu akka nama tokkotti tokkoffaa wanni isinirraa eegamu du'aa'ii godhaafi. Waan guddaan du'aa'iidha rabbi ija isii haa banuufi. Itti aansuudhaan obboleettii teenya ijoollee lama qabdi.
tokko dursa galfatteerti tokko ammoo iyya tokkoon dalagattee galfattee iji lammaffaallee jalaa deebitee baddeessa rabbi haa banuufi akka gargaartan jechu akka nu bira dhaabattan ammas waa hedduu gaafanne nu bilbilaani nu rabbiin malee isiin beeynu namatu nuuf fide waan gaafanne keessatti galtus biyyi teennanii beektuu waan harka qalleeyyiidha hawaas maatiin isaanii nuti ammoo obboleetti teenna tana du'aayiidhaa fi waan dandeenyeen akka bira dhaabannu isiniin jenna maqaa rabbiitiif maqaa oromoo maqaa islaamummaati akka bira dhaabattan. Amma mee warri seentarraa irratti kenna argitanii jirtan. Alo, salaam alaikum. Salaam Waan baay'ee nama alaikum. Barakatuh. Waalaikum salaam. Eenyu ati? Ana Yusuf jedhama. Wallahi waan akkana na qalbii cabsee akkanaatti uyyuu takkaayyuu argeen beeku anillee irra biyya mormaa kana jirra. Yaannani guddaan qabu silaa wanni walii cabanii godhanan jiruuti. Namoota hedduutu lakkoofsaa fi akkaawunti keessan gaafachaa jira. Anillee immoo akkasuma hin barbaada waan rabbi nu dandeessisanii bira dhaabbanna. Ilaa lakkoofsa amma lakkoofsa kiyya isinii kennaa akkaawunti achumarra maxxansitanii lakkoofsa kiyya warri aygala jirtan qabadhaa. Qabadhaa bira dhaabadhaa. Wallahi birri shaniin birri kudhanii. Ka biyyaan jira akkaawuntii biyyaan qabdi. Asfid. Karaa Facebook keessaniiti. Wanna darasee jiru masira isin karaa Facebook irratti yoo laxaftanii wayyu Facebook irratti akkaawuntii fi lakkoofsa hunda achirraa Wanna godha isin lakkoofsa qabadhaa jedha. In qabdaati akkaawuntii asii amma. Akkaawuntii hin qabdaati ayi. Lakkoofsa keessan osoo karaa Facebook beektan TikTok irratti gurguruu danda'a. Lakkoofsa keessan akkuma obboleessa kenna jedhe karaa Facebookiitiin osoo maxxansitanii waan baay'ee nama gammachiisu beektani. Lakkoofsa keessanillee jedha akkaawuntii kan nama isii bakka bu'u ka abbaa warraa isii ta'e ka obboleessaa ta'e ka haadhaa ta'e akkaawuntii ka birriin isii ga'uu dandeettuun karaa Facebook keessaniiti. Karaa Facebook maxxanfama. TikTok irratti namni baay'inaan waan hin fahamneef lakkoofsa kee nama mallaqasanii akkaawuntii maqaa guutuu hojjetan tafaa fakkeenyas akkasiin Facebook irratti. Suuraa isii wajjin. Obboleeyyan ta'e warra as keessa teettanii namni 700 dhaggeeffattan kun rabbii keessanii jedhaati akkuma keessanii dalagachuu baatitti jechuudha. Qalamaa fi daftarri jira. Birrii qofaa miti rabbiin isii haa fayyisu inshaallah hin danda'a. Pinqii keessatti abboo rabbi cinqii kana si baasuu amma maa keessaa oromoon bira dhaabadha hedduu haala yaachisaa keessatti. Dhukkubbii mataa jechuun hedduu ulfaataadha. Amma yeroo nu dhufnu kana hedduu dhukkubaa nuun jette ijoolleen akka carraa micayyoo deettee wayii biratti kaampiirtii mootummaan qabee darbeesiin ijji waan hin argineef biyya kanatti ijoollee taawwan biraa fudhatee warri ijji argu isii ammoo faayidaan qabdu jedhanii darbanii biraa deeman jechuudha. Qaamni mootummaa biyya kana mana cabsanii jechuudha. Haala biyya kanaa ni beektu hedduu isinitti himnu. Ammoo akka rabbiin isii fayyisullee du'aayii waan dandeettaniinillee obboleettii teessan tana bira dhaabadha. Maaliif ijji teessanillee akka hin banne rabbiin waan ofii fudhate nuu kenne kana deebi'ee akka nurraa fudhatullee yaadachuun barbaachisaadha. Waan nu addagaa suukaa ifaa kafalluutii jetana hin dandeenyu jara keenya. Waan rabbiin nuu kenne kanallee miimaa rabbiin nuu kenne kanarratti illee of laaluun gaariidha. Hedduu galatooma warri seentanii qooda fudhataa jirtan ammallee dabala seenanii sheer godha. Gadi deemaa jirti gisi maal godha? Oromoo. Lakkoofsa keessanii akkaawuntiin koomentii jalatti nu maxxansaa jiraadha. Isin maxxansaa lakkoofsa kun Facebooka maxxansaa akkaawuntii. Facebooka seenaa. Facebook ati. Namoonni as keessa jirtan sheer godhaa qarqaaraa nama bira haa ga'u sheer godhaa jawaalumarraa sheer gootanii waan ulfaatu. Warri seentanii yaada kennuu barbaadan illee seena. Keessa.
lakkoofsa maxxansaa jirtani. Eegoya. Karaa Feesbuukaatiin nu duusinee dhufanii gaarii. Bayinaa kaa keessaa sheer walii godhaa. Jawaayi kana fayyadamna. Warri keessa seentan kennadhaa mee yaada? Yaadda warri qabdanitti isinii kennee sirraa fudhate ilaalati sheer godhaafi inni fatinaati. Amma